Manni marii jaarmayoota siivilii kan Itoophiyaa heera mootummaa fi caasaan federaalaa kan keessatti argaman ajandaalee 11 mariif akka dhiyaatan gaafachuusaa beeksiseera. Manni maree kun koomishina marii fi ajandaalee gurmeessee guyyaa 2 dura dhiyeesse keessa dhimmootii aadaa siyaasa biyyattii, ijaarsa nagaa waaraa, itti fayyadama lafaa fi qooddachuu qabeenyaaf aangoo kan keessatti argaman ta'uu gorsaan mana maree ta'an Dr. Mogas Damissee sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Koomishina marii guutuu biyyaaf ajandaalee dhiyaatan ilaalchisee sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kan kennan walitti qabaan mana maree walii kan paartilee siyaasaa Itoophiyaa obbo Dastaa Dinqaa ajandaan heera biyyattii fooyyessuu jedhu paartilee siyaasaa harka caalaan dhimma ka'aa jiru jedhan. Manni maree kun ajandaalee namoota marii gaggeessan irraa dhiyaatan keessa jiru dhimmi biraan biyyattii keessatti mul'ataa kan jiru aadaa siyaasaa abbaa irrummaa dhiibbaa gochaa jiru ta'uu Dr. Mogas ibsanii ajandaan biraas dhimmoota qaamota hawaasa saaxilamoo ta'anii akka ta'es dubbataniiru. Dheengadda Finfinnee keessatti haasawaa maammataa kan dhageessan Itoophiyaatti ambasaadarri Yuunaayitid Isteets Hervin Masinga rakkoo jiru furuudhaaf kanneen siyaasa keessaa harka qaban marti sirna marii guutuu biyyaa kanaan akka fayyadaman waamicha dhiyeessuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinnee irraa gabaasee jira. Qeesis Balay Mokonnonii fi shakkamtoota kan biroo 4 irratti abbaan alangaa himata yakkaa malaammaltummaa ulfaataa ta'e dhiyeessee jira. Himatamtoonni 5 kun walii wajjin ta'uudhaan haala wal dhahaa ta'een doolaara miliyoona 6 caalaa herrega baankii gamtaa Afrikaa sanni baankii daldala Itoophiyaa keessaa qaburraa baasuuf jecha galmee sobaa baankichaaf erga dhiyeessanii booda qabamuu isaanii himannaan kun ibsee jira. Himatamtoonni bara 1996 kan ba'e seera yakkaa lakkoofsa 30 muraa tokko haa akkasumas labsii yakka malaammaltummaa lakkoofsa 831 keeyyata 32 cabsuudhaan walii wajjin ta'uudhaan galmee wal dhahaa ta'een doolaara miliyoona 6 caalaa baasuuf galmee sobaa baankichaaf akka dhiyeessan agarsiisa. Abukaatolee Qasiis Balaay keessaa tokko akkasumas gorsaa seeraa akka ta'an obbo Biraanuu Gaashaaw mormii himata kanaa kan dhiyeessan ta'uu ibsaniiru. Namoonni Qasiis Balaay waliin himataman arfan himatamtoota haaraa har'a yeroo duraaf mana murtii duratti dhiyaatan ta'uu Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Itoophiyaan kamisa kaleessaa haasawaa ambaasaaddarri Ameerikaa mirgi namoomaa haala gaariin akka eegamu gaafatan mormuun ministeerri dhimma alaa haasaa kana kan hin gaafataminii fi gorsa sirrii hin taane jedhee jira. Roobii darbe magaalaa Finfinnee keessatti gamoo seena qabeessa dhiheenya kana haaromfame yeroo daawwatan ambaasaadder Ervin Masingaa gabaasaa ajjechaa seeraan alaa, hidhaa seeraan alaa, hookkara saalaa fi miidhaa biroo dhaqqaban ilaalchisee adeemsi haqa ce'umsaa iftoomina akka qabu akka ta'u gaafataniiru. Warri itti gaafatamummaan isaanii Itoophiyaa bulchuu ta'eef mootummaas jiruuf biyyattiin dirree waraanaa caalaa karaa nagaa bu'aa baay'ee argattii jedhan. Itti dabaluudhaanis namoota mootummaa qeeqan to'annaa jala oolchuuf rakkisuun dhimmoota furmaata argachuu qaban sana hin furuu jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa haasawaa ambaasaaddarichaa kana kamisa kaleessaa balaaleffachuudhaan himannaa mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyaatee fi gorsa hin gaafatamne of keessaa qabaattiin jedhee jira. Ibsi kun gorsa hubannoo hin qabnee fi dubbii odeeffannoo hin qabne kan of keessaa qabu hariiroo seena qabeessaa fi michooma Itoophiyaa fi Ameerikaa gidduu jiru kan faallessudha jechuudhaan ibsi ministerichi baase beeksiseera. Masingaan haasaa isaanii keessatti namoota nagaa buqqisuu dabalatee biyya keessatti gidiraa dhala namaa geessisuudhaan gareelee hidhannoo qaban hunda komatan waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan jaarmayaa shororkeessummaati jedhee waamuu fi hidhattoota faannoo fi adda bilisummaa uummata Tigraay dabalatee sabaaf sablammoota hidhannoo qaban adda addaarraa dhufan gaaffii isaanii hookkaraan osoo hin taane mariidhaan akka dhiyeessan waamicha dhiyeessaniiru. Hawaasaalee afaan 80 ol dubbatan kan qabdu biyya Afrikaa baay'ina uummataan sadarkaa lammaffaa irratti argamtu Itoophiyaan waggoota dhiyoodhaa asitti gaaffii eenyummaa fi
abbummaa lafaatiin walitti bu'iinsota dachaa ta'an irraa dandamattee jirti. Dhabamuun nageenyaa jiruu keenya irratti dhiibbaa guddaa geessaa jira kan jedhan dargaggoonni magaalaa Maqalee mootummaa fi kanneen isaan ilaallatu hundi nagaaf xiyyeeffannoo guddaa kennuun hojjechuu qabu jechuun waamicha dhiyeessan. Yeroo hunda waggaa waggaan gaafa caamsaa 16 addunyaa irratti kabajamee kan oolu nagaan waliin jiraachuu mata dureen jedhuun guyyaa kaleessaa magaalaa Maqaleetti dhaabbanni Koorner Ameerikaa jedhamu dhaabbilee hawaasaa biroo waliin ta'uun qopheessan irratti kan dargaggoonni kun waamicha dhiyeessan. Qindeessaan dhaabbata Koorner Ameerikaa obbo Shiishaay Uqaar haasaa dhageessaniin dargaggoonni nageenyaaf gahee akka qabaataniif dhaabbanni keenya hojjechaa jiras jedhaniiru. Dargaggoonni guyyaa nagaa waliin jiraachuu bara kana Maqaleetti kabajame irratti hirmaatan walwaraansi kaaba Itoophiyaa keessa ture gatii guddaa nu kaffalchiiseera jedhanii barnoota nuuf ta'uuf qabas jedhaniiru. Efreem Jaamboo kan waltajjii kanarratti hirmaateeru sagalee Ameerikaatti akka himetti walwaraansichi firoottan isaa akka dhabu isa taasisuu ibsuun mootummaanis ta'e qaamoleen biroo nagaan waliin jiraachuun ergaa isaanii yeroo hundaa ta'uu qaba jedheera. Dhaabbata hawaasaa Rise and Shine jedhamu kan dubartoota irratti hojjetu kan hooggantu Leeyilaa Yesuuf immoo waltajjiiwwan akkanaa kan nagaa labsan baay'achuu qabu jechuun ibsiteetti. Guyyaan nagaan waliin jiraachuu idil addunyaa bara kana mata duree nagaa barbaanna jedhuun dhaabbata mootummoota gamtoomaniin kabajamee ooleera jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo konkolaattonni fe'iisaa gargaarsaa baay'ee barbaachisu kan gaazaa fe'an jimaata har'aa yeroo jalqabaaf buufata doonii Ameerikaan haaraa ijaarame keessaan gara naannoo marfameetti deemaa jiran jaallanneetu nutti hima. Kanaaf sababaa kan ta'e Israa'el qaxxaamura laalchisee daangaa keessee fi lola cimaa gaggeessituun kan ka'e namoota achi keessa jiran bira akka hin geenye gufachiisuu isheen ta'uun ibsameera. Israa'el haleellaan ji'oota 7 Hamaas irratti raawwatte yeroo itti fufee jiruu fi magaalaa Raafaa kibbaa irratti dhiibbaa yeroo gochaa jirtutti qondaaltonni waraanaa Yuunaayitid Isteets guyyaatti konkolaataan fe'umsaa 150 gaazaa seenuu danda'u jedhanii tilmaaman keessaa kun ka jalqabaati. Garuu Yuunaayitid Isteetsiif gareewwan gargaarsaa piroojeektiin buufata dooniin gaggeeffamu kun akka geejjiba lafoon nyaata bishaaniif boba'aa gaazaa keessatti barbaachisu hunda fiduu danda'utti akka hin ilaalamne akeekkachiisaniiru. Wal waraansa dura garuu giddugaleessaan guyyaa tokkotti konkolaataan fe'umsaa 500 ol gaazaa seenaa turan. Milkaa'inni hojii kanaa haleellaa hidhattootaa danqaawwan loojistikaa fi hanqina boba'aa konkolaataa fe'umsaa seenan dabaluuf rakkoo ta'uunsaa kan ibsame yoo ta'u kunis sababaa gura Israa'el gaazaa irratti raawwatteeni. Erga Hamaas onkololeessa 7 Israa'el irratti haleellaa raawwatee lubbuu namoota 1,200 galaafachuudhaan 250 immoo booji'ee fudhatee booda. Ergasii haleellaan Israa'el gaggeessitee lammiileen Faalisxiinotaa 35,000 ol gaazaa keessatti ajjeesuu ishee qondaaltonni fayyaa biyya keessaa kan dubbatan yoo ta'u namoota 100 lakkaa'aman ammoo West Bank keessatti ajjeefamaniiru. Gabaasni caamsaa 9 dhaabbata mirga namaa Human Rights Watchiin bahe fixiinsa sabaaf sablammootaa humna addaa RSF fi milishoota michuusaa ta'aniin naannoo Daarfur Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru jedhu bal'inaan ibsa. Gabaasni kun akka jedhutti RSF gareen milishoota Arabaa namoota Araba hin taane uummata Masaaliit sirratti qiyyaafachuudhaan kanneen kumaatamaan lakkaa'aman ajjeesuusaa ibseera. Haa ta'u malee meeqa akka ta'e gabaasichi hin ibsine. Tokkummaan mootummootaa akka jedhetti bara darbe baatii eebilaa erga lolli kun ka'ee as namoonni gara miliyoona 8.8 ta'an Sudaan keessaa qe'ee isaanii dhiisanii baqataniiru. Gabaasi kun tokkummaan mootummootaaf gamtaan Afrikaa hokkaratti dabalaa ittisuuf uggura meeshaa waraanaa hojiirra akka oolchan gaafateera. Mohaammed Usmaan gabaasa kan adda durummaan ka qopheessani. There are many lessons learned that the international regional community seems not to grasp or move forward. Hawaasi sadarkaa addunyaatii fi naannoo fixiinsi itti dabalaa akka hin raawwanne waan hubate yookiin tarkaanfii fudhachuutti waan deemu hin fakkaatu. Kanaaf barnoota hedduu argannee jirra. Akkuma tuqe bara 2020 qabee haleellaa namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru ilaalchisee hawaasa addunyaa biraa deebii gahaa hin arganne.
Osmaan akka jedhanitti tokkummaan mootummootaas ta'e gamtaan Afrikaa ka gabaasicha ilaalchisee tarkaanfii fudhate hin jiru. But so far we haven't seen any movement or response from these entities towards the recommendations that we provided. Amma ammaatti qaamotii kana biraa yaada nuti kenninee fi sochii yookaan deebii tokkollee hin arganne. Gamtaan Afrikaa kan VOA'n gaaffiif deebii geggeessuuf gaafateef deebiin kennine. Sudaanitti waajjirri ergamaa dhuunfaa kan barreessaa duree tokkummaa mootummootaas akkasuma baatee mootummootaa Antooniyoo Guuteresh Daarfuur keessatti yakki farra namoomaa raawwachuu mala jedhanii ergasii qabee lola geggeessamaa jiru laalchisuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Osmaanis sodaa qaban ibsanii jiran. I think we need to have a conversation around the moral and political responsibility at the same time. Akka yaadutti uummata Sudaan waliin dhaabbanne michummaa keenya itti fufna jettanii gara fuula duraatti ba'uu waan hin dandeenyee fi itti gaafatamummaa naamusaatii fi siyaasaa ilaalchisee mari'achuutu nu barbaachisa. Gochaan agarsiisuu gama ilaaleen ennaa uummatti barbaadutti gara fuulduraatti tarkaanfachuu hin dandeenye. Osmaan akka jedhanitti hawaasni addunyaa rakkoo kana xumuraan ga'uuf waliin hojjechuu qaba. Uggura hojiirra oolchuu cinatti namoota badii kanaaf itti gaafataman murtiitti dhiyeessuu qaba jedhan. I think bringing Darfur and the situation in Sudan to the focus on the agenda, engaging with the Sudanese stakeholders, not only the political or the military elites. Dhimma Daarfuriif Sudaanii ajandaa irratti fuulleffatamu gochuu qaamotii Sudaanii dhimmi ilaalu namoota siyaasaa qofa ittuu hin taane gareelee siviiliitii fi hawaasa siviilii waliin mari'achuu hawaasaalee qe'ee buqqa'anii marsiisuu. Humni nagaa eegumsaa gamtaa Afrikaa fixiinsa sanyii bara 2003 booda Daarfuritti ergame bara 2021 erga naannicha gadhiisee bahee masaalitsiif gareelee uummata gurraachaa irratti qiyyaafachuun akka haaromsamu taasise. Xiinxaltoonni akka jedhanitti wal waraansi waggaa darbe Sudaan keessatti jalqabame haala jiru daran hammeessee qajeelfamni seeraa akka diigamuuf sababaa ta'e.